Akkam Abu Muaz. Jirta abbo? Nagaa keessanii Yesuusuma gabbise. Maal si nyaachise? galanni isaaf haa ta'u. Maal nyaatte? Foonii fi dhiiga isaatiin se. Isin maal nyaattu? Ammaal foon namaa nyaadhu kaani foon reetiin nyaadha. Fiyyel sigaanoo. Nu foon namaa nyaannaa? Foon Yesuus foon kootii fi dhiiga kooti kuni nyaadhaa jedhee bar. Maal jechuudha hiikaan isaa isinii galeeraa garuu? Maal naa galan naa hin galle hafuura qabdaa fi naa himi. Baatii meeqa eega shaadaa wangeelaa qabattee baatii meeqa? Baatii meeqa amma? Baatii sadii guuteedha miti? No, baatii sadii moo? Sababumaas. Naam. Barsiisni keessan kaammaa hedduun tolee jira. Obboleettii hojii fidatanii inni hangasuu taa'ee haa baratu. No, waa jedheef hin komente. Koi woomanga jechuun ayyee Ismaaliin waa jedha. Irratti yoo nan kijibe na dhoowwi awwalee kootole. Waa'ee maal irratti? Waan jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 sanumaan obboleettiin teenya nuti Yesuus gartee waaqaas namaa jenneetti amanna jennaani. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Yesuus Kiristoos an ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanitti ol naan ba'a jedhiiniiti itti naaf himi jedhee ishee abboomee jedha. Yesuus abbaa ni qabaami? Maqaa isaatiin maqaa waaqa tokkichaatiin haadhayyuuyyaatiin Hin beekta waan beeba waa arge. Egaa okay akkas kan si guddisaa qoya bi si guddisaa. Okay eenyu ota warri Yesuus agama Yesuus okay abba akka Kiristiyaan ni amanti masarataatu masi ni amanta Yesuus Kiristoos abba yaa abbaa ko yarichi geera xoofoo dhiphina abbaan na ergeo Yesuus abba qabeettee amantaami numa amanaami Kiristaanii abbaa akka qabu ni amantaami abbaa hafuura. Jechuun abbaan qaba jedhee sin dubbanne. Kunoo ka abbaa ko mana abbaa ko jedhee. Eeywa duba abbaan nitti amanaa jedhe san abbaan qabu moo qabu jechuu kiyya. Awwaleen baatii sadii amatatti hun dhufu Abbaa fi wal keessa jedhee miti hima. Anaa fi abbaan qaban kun asirratti ka jedhu waaqayyoo kootii fi keessan abbaa kootii fi abbaa keessan jedha. Abbaan Yesuus san maal siif ta'a akka kiristaanaatti atiifoo? Akaakayyo. Maarree akaakayyo taa'aatti. Maarreetti. Rabbi si haa laaffisu. Ati hordofi inshallah waa takka. Yesuus abbaan qabu jedhee mana kiristaanni? Ego kanan gaafadha ka islaama kiristaanaan ta'e jedha kana siyaasa Yesuus waa abbaan qabu moo qabu? Yesuus anaa fi abbaan wal keessa jedhee abbaan Oi me jeba tokko dhufe. Yesuus abbaan qabu moo qabu kiristaana? Abu Muazi jalqaba gaafii na gaafatuu fi tasgabbaa'uu si barbaachisaa beektee gaafii yommuu ol gaafatu tasgabbaa'ee ol gaafatuu si barbaachisa sabbii kanaafi ani gaafii tokko garee shaadaa gaafadhudhaan jedhaniiti sababbii sanii fi si gaafachuuf dhufee meessuu dandeessaa? Sinjaani ammaan tana tagaafatu sinjaan boodaaf gaafattaati amma gaafii Abu Muaz deebisi. Mucaadhaaf deebise iyya kana mucaan Yesuus abbaan qabu jettee amantii ni qaba abbaa. Tasgabbaa'inaan hin jedhin waan si gaafadhe deebise mana gaafiirra jira. Naa deebise iyya dura naa deebisin gaafadha. Na dhageeffadhu. Macaafni qulqulluun akka Qur'aanaa laaqamaadhaa miti beektee sagalee Waaqayyoo qulqulluudha waan ta'eef. Deemachee jaldeessa waan fakkottoo nama tasgabbaa jedha. Mee amma nagaan isa gaafadhe mee nama kana kam hojjese tadhamaa haadhame.
Islaamummaan raawwata akka akhiraa dhabee pheenxeesiin beeku. Kanuma deemi jiraadhu. Jaldeessaa si argatee miti. Ergamtuu jaldeessaa. Okay, tasgabbaa'inaan jedha maali waa jedhe mucaa hojii jechuun jira. Akkam godhamee deebisee gooteen dhiiruma pheenxee tan akkam tanuuta islaama keessaa pheenxee achis hin jirtu asis hin jirtu.